Welcome to Grade 9 Chemistry, Unit 1, Part 2. Baga nagaan kara barnootaa chemistry kutaa sagalaffaa boqonnaa takkaffaa paartii lammaffaa nagaan dhuftan. So barnoota keenyatti waliin hin dabriin duratti subscribe all, like, share, comment gochuu akka hin daganne jechuudha. So let us start with 1.3. The role of chemistry plays in production and in the society. So boqonnaa takkaffaa paartii lammaffaa tana irra eegallu takka tuqaa sadii gahee chemistry'n wantoota garaagaraa oomishuu keessatti qabuu fi akkasumas hawaasa keessatti tajaajila hawaasa keessatti jechuun hawaasa gartee wantoota garaagaraa kan hawaasni oomishutu barbaadu gahee chemistry'n qabu kan ilaalu ta'uu isaati jechuudha. Okay. So at the end of this section, lesson tana yookaan immoo portion takka tuqaa sadii kana finne booda waan isin beekuu qabdan describe application of chemistry. So describe application of chemistry in fields of agriculture, medicine, then food production and building construction. Kanachu food production and building construction. Gaya tokko chemistry wantoota garaagaraa kanneen akka qonnaa sektara qonnaa keessatti chemistry'n gahee akkam akka qabu akkasumas damee fayyaa medicine karaa mediciniitti qoricha garaagaraa oomishuu keessatti chemistry'n maal akka qabu akkasumas food production nyaata gosa garaagaraa oomishuu keessatti chemistry'n gahee maal akka qabu akkasumas building construction meeshaalee garaagaraa tolchuu keessatti chemistry'n gahee inni qabu kan wajjilaalu ta'uu isaati jechuudha. Okay. There are many instances in your daily life that involve the knowledge of chemistry in its application and also in its roles. So let us look at some of them one by one. So akkuma beekamu chemistry'n tokko jireenya guyyaa keessatti jechuudha. Tokko dhala namaa jireenya guyyaa jiraatu keessatti chemistry'n gahee guddaa taphachuu isaati kan walii himaa jirru. So kanneen akka application of chemistry akkasumas gahee inni jireenya guyyaa tokko keessatti qabu kan wajjilaalu ta'uu isaati. Tokkoffarraa eegalla gama tokko wajjilaalla. Okay. A. Concerning with agriculture. So the study of chemistry has brought the world with chemical fertilizer such as calcium superphosphate, urea, ammonium sulfate, and sodium nitrate. So qo'annaa chemistry ga keemikaalota akka fertilizerota kan fertilizer yookaan immoo xaa'oo tolchuuf nu fayyadan kanneen akka calcium superphosphate dha. Akkasumas kan akka urea akkasumas kan akka ammonium sulfate fi sodium nitrate oomishuuf yookaan tolchuuf nu fayyadaa jechuudha. So these chemicals have assisted greatly in increasing the yield of fruits, vegetables and other crops. So chemicalonni amma asii walitti dubbanne kun fertilizeroonni kun jechuun
So gaa gareen fertilizerootaa kanneen armaan dubbanne kun kanneen akka gartee firuutii increasing food the yield of food growth maal seete firuutii jechuudha muduraalee garaagaraa akka isaan callaa dabalan jechuudha akka sirriitti dhalanii oomisha gahaa gartee qonnaan bultoota keenyaa kanneen akkasumas vegetable muduraalee garaagaraa kuduraalee garaagaraa callaa gahaa akka kannu nu taasisuudhaaf akkasumas other crops midhaan nyaataa jechuudha midhaan nyaatas callaa gahaa kan kannu kan taasisu ta'uu isaatii jechuudha. So chemistry has been effective in the manufacture of pesticide. Look, chemistry baay'ee gahee guddaa taphata kanneen akka manufacture of pesticide. Dawaa farra ilbisootaa jechuudha. Manufacture of pesticide jechuun maal seetanii farra dawaa qoricha yookaan summii ilbisoota dhabamsiiftu jechuudha. Kan akkanaa kana tolchuuf nu fayyada jee beekumsa chemistryiti which have lessened the crop damage. So garee ilbisootaa tan midhaan nyaataa dhabamsiiftu tana hunda ilbisoota dhabamsiisuudhaaf pesticide yookaan immoo dawaa farra ilbisoota tolchuuf nu fayyada. Akkasumas depending on the targeted pest pesticide include fungicide, herbicide and insecticide. So pesti gosa ilbisoota irratti hundoonee jechuudha. Depending on the targeted pest jechuun maal seetanii pestiin gosa ilbisootaa kan midhaan balleessu jechuudha. Targeted pest jechuun immoo gosoota pestii yookaan gosoota ilbisootaa san irratti hundoonee jechuudha. Qorichi akka pesticideidha. Kan akka fungicideidha. Akkasumas kan akka herbicideetii fi akkasumas maali kan akka insecticideetu uumamaa jechuudha. Ilbisoonni gosa garaagaraa jiranii dawaa gosa garaagaraatiin dhumuu isaaniiti jechuudha. So thus we can supply to the ever growing demand for food. So gaa qorichoota kanaa kana if argamee booda demand for food yookaan immoo callaa fedhii midhaan nyaataa hawaasa tokko guutuu kan danda'u jechuudha. Callaan sun oomishame sun jechuudha. So chemistry has also an important role in the manufacturing of better quality plastic pipe for irrigation. Chemistry gageen isaa ammas kan inni taphatu oomishamuu meeshaa qulqulluu pilaastikaa jechuudha. Pilaastika for irrigation jallisiidhaaf jechuudha. Kan akka tuubboo motooraa kan jechuun fakkeenyaaf pilaastikoota garaagaraa kan bishaan garaagaraa ittiin jallisii garaagaraa ittiin daleenu jechuudha. Tolchuu nu fayyada. Akkasumas chemistry is commonly used in for farming. Akkasumas chemistry'n qonna keessatti sektoroota damee qonnaa keessatti gahee guddaa taphatu isaati jechuudha. This has massively increased irrigation resulting in a better climate in which the crops grow. Kanneen faayidaalee asii olitti dubbanne kun hundi walitti dhufanii maal nu fayyadan akka walii galatti jechuudha. Jallisii gahaa oomishamtee argamtee jallisii gahaa sanirraa immoo biqiloota gartee qilleensa gahaa keessatti guddatan
oomishuudhaaf nu fayyada jechuudha. So okay, in the case of B, food production, gahee kemistirii kan nyaata tolchuu keessatti nyaata gosa garaa garaa tolchuu keessatti gahee kemistiriin qabu hojii ilaallachuu amma. Other than its great contribution in the production of different agricultural products, so chemistry had led to the discovery of different kinds of food preservative. So gahee keemistiriin qonna keessatti qabu wantoota garaagaraa bu'aalee garaagaraa yookaan immoo meeshaalee garaagaraa qonnaaf fayyadu tolchuu moggattee jechuudha. Tolchee akkasii nu fayyaduun alattee jechuudha. Itti dabalatee jechuudha. Ammas kanneen akka meeshaalee garaagaraa nyaata tursiisuudhaaf yookaan nyaata kana akka inni hin banne taasisee tursiisu oomishuu keessatti gahee guddaa taphatu taate jechuudha. So argannoo meeshaalee garaagaraa kan nyaata ittiin food preservation yookaan food preservative jechuun food preservation or preservative jechuun tooftaalee yookaan immoo akkaataa nyaata osoo hin banne yeroo dheeraa itti tursiisuu dandeenyu jechuudha. Meeshaalee akka isaan hunda kalaquu yookaan immoo discover yookaan argamiinsa meeshaalee sanaatiif sababa kan ta'e keemistirii ta'uu isaati jechuudha. Gahee guddaa taphachuu isaati jechuudha. Argamuu meeshaalee nyaata ittiin preserve goonu kana jechuudha. So these chemicals have greatly assisted to preserve food products for a long period of time. So keemikaalonni garaagaraa kan keemistiriin oomishan kun nyaata yeroo dheeraaf osoo hin banne tursiisuudhaaf nu fayyadaa jenne. So it has given methods to test the presence of adulterants which ensure the supply of poor foodstuff. So kanneen akka meetadii yookaan tooftaalee adeemsa adulteraansii keemikaalota jechuudha. Maal godhuun fayyada? Food staffii keessatti supply godhamee akka nyaanni sun hin banne akka taasisu jechuudha. So customers have benefited from new technology. Maamiltoonni teknooloojii haaraa argamtirraa fayyadamuudha jechuudha. That have increased their food availability. Teknooloojii argamte irratti hundaa'uurraa kan ka'e ta'anitti sababa fayyadamaniif callaa argamiinsa yookaan immoo oomishamuu nyaata gahaa hawaasa tokko fayyadu biyya tokko fayyadu argamuudhaaf sababa ta'e jechuudha. Akkasumas appearance argamu yookaan immoo mul'achuu jechuudha. And nutritional content gosa qabiyyee nyaataa garaagaraa jechuudha. Akkasumas and flavor dhandhama gaarii yookaan foolii bareedaa nyaata qabu uumachuu dandeenya jechuudha. So a local example of food processing and keeping it for a long period of time is the preservation of raw meat. Fakkeenya akka naannootti food processing yookaan adeemsa nyaata kun eeguudhaa jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf akka inni hin banne eeguudhaa kun kanneen akka preservation of raw meat nyaata dheerii akka inni hin banne keemikaalota garaagaraa kan taasisan kana jechuudha. Kan nu fayyadu kana jechuudha. So this is the different types of nutrition. Gosoota garaagaraa nyaatarraa, bunarraa, gosa garaagaraa kuduraa fi muduraadha. Kun immoo gosa nyaata dheedhii garaagaraati jechuudha.
gosoota nyaataa kan biqiloota irraa oomishamu jechuudha. So these agricultural productiilee yookaan immoo gosa nyaataa kan qonna irraa oomishamu jechuudha. Okay, when we come to medicine, so the role of chemistry in medicine. Okay, chemistry. Okay, the role of chemistry in forming different typical drugs in the case of medicine. So chemistry fayyaa keessatti qabu ilaallachuudha. Chemistry has provided mankind with a large number of life-saving medicine. Chemistry tokko tokko jireenya addunyaa kan immoo dhala namaa kan lafa tanarra jiraatu addunyaa guutuu jiraatu kanaaf maal uume life-saving medicine qoricha lubbuu namaa lubbuu addunyaa guutuu silaa gaga'ee yookaan immoo fixuu danda'u dhukkuba akkasiisaniif qoricha dhukkuba san balleessu uumuu isaaniiti jechuudha. So life saving human medicine jechuudha. And so does different types of wild animals and domestic animals. Beeyladoota mana galanii fi wildlife yookaan immoo bineensa bosonaatiif illee qoricha garaagaraa kan tolche jechuudha. Kan tolche gahee chemistry jechuudha. So we could find a cure for dysentery and pneumonia as a result of discovery of sulfur drugs and penicillin. So dhukkubni akka dysentery fi pneumonia dha kun jechuudha. Kan inni yaalamuu danda'eef sababa argama sulfur drug. Sababa argama sulfur drug jechuudha. Sulfur drugs. So gaa kan irraa kan ka'e dhukkubni garaagaraa dawaan garaagaraa jechuudha. Kan akka penicillinaa kun jechuudha. Penicillin kan akka penicillinaa kana dabalatee akkasumas qorichoonni garaagaraa karkarka platin and taxol are effective for cancer therapy. Dhukkuba kanseriitiif kan ta'u sosaati. And AZT is used for AIDS victims. So although AZT does not cure HIV/AIDS, it fights the multiplication of virus, thereby prolonging the life of the victim. Dawaan dhukkuba HIV itiif dawaa ta'u kan immoo kan umurii dheeressu jechuudha. AZT'n kuni gosoota dhukkuba HIV yookaan immoo vaayirasii human immunodeficiency vaayirasii kana jechuudha. Namarraa agar qaban keessaas tokko jechuudha. Guutuutti dhabamsiisu kan godha wal hormaata vaayirasii qaama namaa keessatti gaggeessitu gaqqannasa jechuudha. Gaxirisa. Akka vaayirasii haalli mijaa'ee fi vaayirasii suriddummaatee lubbuu nama vaayirasii keessa jirtu kan akka ana jeefne kataasisu jechuudha. Kataasisu jechuudha. Prolonging life of victim. Namoota HIV dhaan qabame akka umrii dheeraa jiraatu dawaa taasisu kan uume gahee chemistry jechuudha. So HIV/AIDS is, as we know, is a pandemic that has no curative medication. So HIV ko beekamu dhukkuba pandemic jechuun maal jechuudha seetanii pandemic yoo jettee dhukkubni tokko akka fakkeenya koronaan gaa amata 2 dura pandemic ta'e addunyaa guuturra bakka guutuu faca'ee addunyaa guuturra faca'ee even Itoophiyaa hunda dhufee jechuudha. China dhufee China Ameerikaa keessa dabree Awurooppaa ardii Eeshiyaa tana guutuu tokko bakka dhalli namaa ni jira jedhamu hundi
dhukkuba akkasitti addunyaa guutuu faca'ee bakka guutuu wal ga'u maal jama pandemic jechuudha. So kana keessaa HIV'n tokko jechuudha. Dhukkuba pandemic jechuudha. Akka addunyaatti dhukkuba naannoo tokko ufatti mul'ate naannoo tokko ufatti badu. Achumatti badu immoo epidemic jama jechuudha. Dhukkuba akkasii epidemic. Kan immoo addunyaa guutuurra faca'ee addunyaa guutuu gaga'u maal jama pandemic jama jechuudha yeroo hunda pandemic. So that has no curative medication. Akkuma pandemic ta'ee jiru kan addunyaa guutuurratti dhukkuba jiru ta'ee haga madda waa isa guutuu fayyisu dhabuu isaati jechuudha. So no curative medication jechuun maal jechuudha? No curative medication jechuun qoricha guutuu isa balleessuu hin qabu hin arganne jechuudha gammatti. So we need to prevent ourselves from these killer diseases by being abstain. Be faithful or reduce the number of your sex partner and use condom. So carraa kanaan jaagama carraa kanaan mapaali waa HIV AIDS ra kaasuu kana baanna kana fayyadamne dhukkuba kiilarii kana dhukkuba gammada waan argatin kanarra ifeeguu qabna maalfa abstain fayyadamuudha jechuudha. Kun abstain jechuun gaaf keenya fi walqunnamtii saalarraa fagaachuu jechuudha. Guutumaa guututti walqunnamtii saalatti dhiyaachuu dhabu jechuudha. So fakkeenyaaf gaa'isiin faanama akka sadarkaa baratatte jechuudha. Barattoonni abstain ta'uu qabdanii maaliif ni dhaqqabdu waa hundaa yeroo barumsa fixattanitti sanbooda namoota ka hoorumis ifa hooree booda ka fuudhee booda ni dhaqqabdanii amma immoo abstain taatanii kottoonfattaniitiin baana laal asii achi jechuu dhiiftanii abstain kanaan jechuudha. Dhukkuba akka HIV fi dhukkuba daddarbaa walqunnamtii saalaatiin dabru hunda ifirraa ittisuu qabdan jechuudha. Akkasumas be faithful waliif amanamuu ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf be faithful kun kadalagullee qomaa seetee wal fuudhan booda fayyaarsaatii wal fuudhan booda be faithful waliif amanamoo yoo ta'an dhukkubni takka isaan hin gochuu dhukkuba garaagaraa irraa wal baraaraa jechuudha. Akkasumas reduce the number of your sexual partner. Jaalallee walqunnamtii saalaa hedduu qabaachuu dhiisuu. Jaalallee walqunnamtii saalaa hojii raawwattu hedduu qabaachuu dhiisuu jechuudha. Qannasuu jechuudha. Xiqqeessuu sunis maloota dhukkubicha kana itti firraa wanni goonu keessa tokko jechuudha. And also use condom. Yoo hundi dadhabamee wanni taate immoo kondomii fayyadamu jechuudha. Kondomii fayyadamtee dhukkuba kiilarii yookaan immoo dhukkuba ajjeesaa kanarraa baraaramuu qabdaa jechuudha. Okay. Look, this is a common drug. Is a common drug that categorized under this special category. So qorichoota kana common drugs chemistry provided. Fakkeenya disinfectants kun gosa qorichaati jechuudha. Akkasumas analgesics, akkasumas anesthetics, akkasumas antibiotics, akkasumas antiseptics and also tranquilizers. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf tokko ilaallume tokko ilaalla. Disinfectants are used to kill microbes present in toilet, floor and drains. The sanitizers we use for COVID-19 belong to this group. Look, disinfectant jechuun keemikaalota microorganismoota mana fincaanii keessa jiran dhabamsiisu. Akkasumas filoor mana keessa jiraannu naannoo barandaa jechuudha. Compoundii keessa jiraannu irraa dhukkuboota qorichoota jechuudha keemikaala jarmoota garaagaraa ajjeesu jechuudha. Akkasumas drains bishaan garaagaraa yaa'a bishaan garaagaraa keessaa keemikaala microorganismoota ajjeesu jechuudha. Microbes jechuun gosa microorganismoota kan dhukkuba garaagaraa nutti fiduudhaan beekamu jechuudha. So sanitizeriin gaafa COVID-19 dha jechuudha. Koronaadha gaafa koronaan dhufusan
namuutu bitatee ittiin ifittisu sun gosoota sanitaayizarii yookaan gosoota disinfektantii jechuudha. Okay, analgesics or painkiller is any member of a group of drugs used to achieve analgesia, relief from pain. Look, analgesia jechuun dhukkuba akkamii, wanni akkamii, keemikaala akkamii, keemikaala painkiller yookaan immoo akka qaamni dhukkubbiin sitti hin dhagamne. Painkiller dhukkubbiin qaama keenya keessa ni jirti garuu akka ati qaama keenya hin dhageenye ta'ee jechuudha. Soogaa maal seete analgesics jechuun gosa qorichaa kan nama hadoochu, nama qaama si hadoochu, qaama si hadoochee dhukkubbii qaama keessa sirtu kana kan sirraa fayyisu jechuudha. Kan akkasitti sirraa fayyisa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dhuyde kan haa ta'u yookaan immoo yeroo si waraanan keemikaala analgesics kana jechuudha. Dadhabbii sana yookaan dhukkubbii sana sirraa dhabamsiisa. Relief from pain. Akka dhukkubbiin sitti hin dhagamne godhee sirraa fayyisaa jechuudha. So and also another anesthetics is also another typical chemical produced by chemistry that has made medical operation more and more effective via relieving pain. Look, gosoota qorichaa kanneen gartee baay'ee inni gagee guddaa ta'u maal godha? Relieving pain, guutuu baasutti dhukkubbii qaamaa kana sirraa dhabamsiisuudhaaf as fayyidaa jechuunis. And also another chemicals which is known as antibiotics. So antibiotics are used to control infection and cure disease. So antibiotics singa akkuma beekamu gosa keemikaala kan keemistiriidhaan beekumsa keemistiriitiin hojjetamu ta'ee kanneen akka keessattuu dhukkuba bakteeriyaan dhufu. Antibiotiksiin kan beekamu qoricha maaliif fangasootaan oomishama. Jalqabaaf fangasootaan oomishama. Qoricha yookaan summii antibiotiksiin tuni summii fangasiin oomishamtee warcaa keessatti diraafti taatee akkasumas bakteeriyaa dhabama godhuudhaaf boruudhaan beekamtu jechuudha. Bakteeriyaa ajjeefte jechuudha antibiotiksiin. Fangasii fi vaayirasii ajjeesuu hin dandeessu antibiotiksiin. Maal ajjeefti? Bakteeriyaa dhabama gooti. Qoricha yookaan summii fangasiidhaan oomishamee bakteeriyaa ajjeesuuf oolu jechuudha. Antibiotics jechuun qabadhaa. So antiseptics is also another chemical that produced by chemistry that are used to contamination of the wounds by bacteria. So antiseptics jechuun gosa keemikaalaati. Maal fayyada keemikaalli kuni? Fakkeenyaaf madaa qaamni kee yoo si murame, harki yoo si murame, akkasumas miilli qaama kee bakka guutu bakka fedhe haa si muramu akka bakteeriyaan madaa si gubbatti hin horre si taasisaa jechuudha. Akka bakteeriyaan madaa si gubbatti hin horre godheeti madaan sun akka salphaatti haftee fayyitu taasisaa jechuudha. So gosoonni qoricha kana alkool yookaan immoo ayoodiiniidha jechuudha. Alkool fakkeenya mana akamaa gisoo harki si murame waan namni wal dhahee itti diban sun gosa antiseptics keessaa isa tokko jechuudha. Gosoo qaama lubbu qabeeyyii waan immoo it is apply on living tissue jechuudha. Living tissue irratti apply taate jechuudha. Jarmii akka living tissue gubbatti yookaan qaama lubbu qabeeyyii gubbatti hin dhalanne akka waliin horre taasifte jechuudha antibiotiksiin bakteeriyaa dhabamsiifti. Okay, tranquilizers. So these also to reduce tension and bring about calm and peace or to patients suffering from mental disease. So gosti qoricha kana maal seete? Tension yookaan immoo cinqama namaa jechuudha. Namni sammuudhaan cinqamu fakkeenyaaf mental disease nama sammuu dhukkubtu nama sammuun isaa gartee rabbashamtee gadhiiftee maraatuudhaa deemu qoricha kana kan taaf jechuudha. Yaada yookaan hiraar tension jechuun yaada akka malee cinqamu jechuudha. Akka malee hiraarti cinqamu humnaa ol yaadu jechuudha. Tana irraa irriseeti
akka inni hirriba gaara futaa isaa jechuudha qoricha kun saniin namni sammuun dhukkubu mentaan diisasii kan qabu kun fayyuu danda'a jechuudha qoricha kana yeroo argatetti jechuudha. Okay. D. Building construction material. So gaya chemistry material yookaan immoo meeshaalee garaagaraa tolchuu keessatti qabu wajji ilaallachuu amma. Okay. By providing building resource such as glass, steel, and cement, chemistry help in the construction of several house and multi-story structure. So chemistry nga meeshaalee ijaarsa garaagaraatiin oolan kanneen akka gilaasii daawwitii jechuudha. Steel gosa sibiilaa akkasumas cement simintoo jechuudha. Simintoo harmaata garaagaraatiin goonu kana jechuudha. Kana uumuu keessatti jechuudha. Kana qopheessuu keessatti gahee guddaa taphachuu isaati jechuudha. Akkasumas kunis argamee booda immoo manni gosa garaagaraa manni gosa garaagaraa akka inni ijaaramu gahee guddaa taphachuu isaati jechuudha. It also helps in the construction of long-lasting and durable dams and bridges. Akkasumas oomishaaleen keemistiriin oomishu kana kanneen akka simintoo kanneen akka gartee warshaa simintoo gosa garaagaraa warshaa sibiilaa gosa garaagaraa keessatti gahee keemistiriitiin gartee ijaarsa yeroo dheeraaf turuu danda'u kan akka dams yookaan hidhachuu kan amma akka abbaay kana jechuudha. Hidha abbaay hiinee ifaarra dalagu jiru kana jechuudha. Kana akkasumas diindila gosa garaagaraa diindila gibee diindila awaash fudhachuu dandeessan fakkeenya kaa'e diindiloota garaagaraa kan aanaa keenya keessatti yookaan immoo ganda keenya keessatti laggeeniif laggeen jidduutti ijaaramu hundi isaa sababa gargaarsa gahee keemistiriin wantoota isa saniin ijaaran nu uume jechaaf jechuudha. So kun hundi gahee keemistiriiti jechuudha. So the best example here could be the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Look. When actually dubbataa dhufee jiru. Grand Ethiopian Renaissance Dam. Hidha guddicha Itoophiyaan amma eegaltee tiirtu kana jechuudha. Fakkeenya isaati jechuudha. Which is under construction in the Benishangul Gumuz region. Kan ijaaramaa jiru eessa keessatti naannoo Benishangul Gumuz keessatti kan ijaaramaa jiru kana jechuudha. Fakkeenya jechuudha. Jard gabaacha kana way golaaltanii gaa gollaaniin ala kana jechuudha bara. Grand Ethiopian Renaissance Dam kana jechuudha. Hidha haaromsaa kana jechuudha. Hidha guddicha haaromsaa kan nuti jechuun maal jee jardi jee maqaa ajaa'ibaatti baase. So gabaacha kana yeroo walitti finnee jardi arganna jechuudha. So the jardi is gartee meegaabaatti inni hydropower inni ammaan tana nu kannaa jiru jechuudha. Ganaa gaafa dhumifaa gaa biyyoolaatu dhaqee danda'uun oolu. So kana jechuudha. So kana dhagaa amma hidha haaromsaa gartanii is very attractive baay'ee nama harkisa baay'ee tole gaa kun xumurametti gaa Itoophiyaan ati waan ta'eef yeroo bijee wayyaa ooltu. Okay. Kana inni gaarraaf nuuf gaa guyyaa biraa sagantaa biraatti walitti deebina nagaa naa jiraadhaa turtii gaarii.